Ashama harka fuunee daawwatootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha egaan daawwatootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo guyyaa irraa waa'ee irreechaa kaafneet ilaalla. Irreechi Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Irreechi irree Oromooti jedhameeti beekama. Irreechi aadaa Oromooti jedhamee beekama. Irreechi eenyummaa saba kanaati jedhameeti himama. Irreechi Oromoodhaa fi waa hunda isaati jedheeti himama. Egaa ka kun immoo kijiba osoo hin tahin waan qabatamatti homaas kaluu kana hundi keenna yaadannu waggoota 5 6 7 8 darban keessatti waliin agarre irreechi maal akka ta'e walii ibsuun hin barbaachisu. Wayyaaneen irreecha kana sodaataa turte. Irreechi lafa itti irreeffatan qofa osoo hin tahin as dhiyeenya kana lafa qabsooti dirree qabsoota ture. Waggaa kana ODP'n irreecha seeran kabachiifte. Baran ammoo hin sodaatte. Maaliif sodaatte? Irreechi bara darbee ka baranaatiin maaliin garaagarummaa qaba? Waan jedhu gaggabaabsineet ilaalla. Daawwatootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo gama sagantaa keenyaa guyyaa irraatti darbuun duratti warroon YouTube channel keenyaa subscribe godhatiin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa. Yoo YouTube channel keenyaa subscribe godhattan salphamaatti tamsaasni keenyaa idilee guyyaa guyyaan eejamirraa saniif darbu bifa salphaa ta'een isin bira gahuu danda'a jechuudha. Egaan daawwatootaa fi hordoftoota keenyaa paartiin biltsiginnaa bara kana akka malee irreecha sodaateeti jira. Irreecha kana sodaateeti jira. Akka waan guyyaa san malaayikaan lubbuu nama keessaa fuudhu paartii biltsiginnaa keessaa lubbuu fuudhuutti biltsiginnaan irreecha kana sodaateeti jirti. Wanti biltsiginnaan irreecha irratti namni kumni tokko qofti argamuu qaba. Irreecha kana irratti nama 1,000 ol hin barbaachisu. Dhibee koronatu jira. Koronaan uummata keenya fixuu hin barbaannu jettuuf uummata keenya yaaddee osoo hin tahin sodaatteeti. Maaliif sodaatte? Sababaa qabdi biltsiginnaan. Sababaan biltsiginnaan sodaatte irreecha irratti Oromoon gaafa wal gahu qabsoo gaggeessaa jechuudha. Irreecha jechuun bakka Oromoon kallattii hundaa walitti dhufee waa'ee rakkoo keessa jiru walitti himu. Warri Booranaa, warri Walloo, warri Raayyaa Azaboo, warri Wallaggaa, warri Harargee, warri Arsii, warri Baalee, warri Gujii, warri Tuulamaa, warri Maccaa, warri Jimmaa kun hundi walitti dhufee waa'ee haala qabsoo isaa walitti himaa jechuudha. Qeerroon kun lafa irreechaa sanitti gaafa dhaqu maal jedhee walitti dhaama? Mootummaan biltsiginnaa kuni mootummaa diina Oromooti. Sirna nafxanyaa ijaaraa jira. Ragaan isaa mootuu kinootii siidaa Minilik masaraa keessatti ijaarsifamee jira. Akka bataskaanaatti ganamaa galgala siidaa saniif sagadaa. Kanaafuu mootummaan kun mootummaa biltsiginnaati. Nuti qabsootti jirra. Hundi keessanuu lafa jirtanii qabsoo finiinsaa jedhee Oromoo walitti dhaammata. Jibba biltsiginnaa walitti labsaa jechuudha. Kanaafi biltsiginnaan sodaatte tokko. Lammata bakka irreechaa sanitti miidiyaawwan addunyaa kanaa gurguddaa hedduutu dhiyaata. Miidiyaawwan addunyaa kanaa gurguddatu dhiyaata. Miidiyaan addunyaa kanaa irreechi ayyaana saba guddaa biyya sanii waan ta'eef ayyaana kana irratti yoo xiqqaate namoota miliyoona 5 haga 10tu hirmaata waan ta'eef miidiyaan addunyaa sirna kabaja ayyaana sanii hin dabarsaa jechuudha. Qeerroon Oromoo irreeffatee qofa hin galu sagalee mormii dhageessisa. Mootummaa irraa komii yoo qabaate komii isaa lafa sanitti dhageessisaa jechuudha. Diasporaan Oromoo qabsoo biyya alaatti taasiseen mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu kun ija addunyaa duratti mootummaa kijibaa akka ta'e, mootummaa sobaa akka ta'e, mootummaa nama nyaataa akka ta'e, mootummaa nagayaa osoo hin tahin mootummaa ajjeesaa akka ta'etti hubattee jirti jechuudha addunyaan. Irratti yoo amma irreecha irratti qeerroon kan itti dabalu taate biltsiginnaan Dr. Abiy Ahmed guutumaan guututti hin kasaaraa jechuudha.
Kanaafi akka qeerroon baay'atee dhufee lafa sanitti sagalee mormii Dr. Abiy irratti dhageessisu hin barbaadanii jechuudha. Jibba irreechaa qabaatanii osoo hin tahini ummata biratti fudhatamni isaan qaban zeeroo waan ta'eef ummanni Oromoo ija addunyaa duratti nu salphisa yoo baay'atee dhufee jedhaniitiin sodaatanii jechuudha. Ragaan bara 2016 gaafa irreechi kabajamu viidiyoo gammadaa waariyoo tokko yaadadhaa daawun wayyaanee jedhu san mee viidiyoo kana daawwannee walitti deebina. Gaafa kana gammadaa waariyoo gammadaa walitti deebina. Gaafa kana gammadaa waariyoo gaafa daawun wayyaane jedhu miidiyaan waan kana hin dabarsin hin jirtu. Wayyaaneen gaafa san kufte. Wayyaaneen gaafa gammadaa waariyoo waltajjiitti ol bahee maayikii fudhatee daawun wayyaane jedhe kuftee jechuudha. Opidiyoo waan kana argaa turte wayyaanee wajjin gaaf sanbattala sanitti nama 500 haga 700 nurraa ajjeefte. Kanaafi waan gaafsanii waan agarteef ar'allee Oromoon akkas nu godhaa jedhanii sodaatan. Sodaa hamaa keessa waan jiraniif sodaa guddaa waan keessa waan jiraniif irreecha kana irratti akka duraanii namni baay'een akka argamu hin barbaadan. Namni argamu mootu nama isaan deeggaru akka ta'u barbaadanii jechuudha. Garuu kana qeerroon hin ayyamu irreechi qaba jechuudhaaf qeerroon kutaalee Oromiyaa hunda irraa gara Finfinneetti qajeelaa jira jechuudha. Jaalatee jibbee Dr. Abiy Ahmed irreecha baranaat irratti qeerroon isa salphisa sagalee mormii hin dhageeffama irreechi nagaaniin kabajama nagaaniin galaa jechuudha. Qeerroon yeroo irreecha kabajan Jawaariif sagalee taha. Qeerroon yeroo irreecha kabajan Baqqalaa Garbaatiif sagalee taha. Qeerroon yeroo irreecha kabajan Hamzaa Booranaaf hidhamtoota siyaasa hundaaf sagalee taha. Qeerroon yeroo irreecha kabajan Haacaaluu yaadataa wareegamtoota keenya yaadataa irreecha keessan kabajadhaa bifa kanaan mootummaa biltsiginnaa kana itti mudduu danda'uu qabna. Biltsiginnaan muddamtee jirti waan qabattuu fi waan gadi dhiiftu wallaaltee jirti jechuudha. Maal qabannu maal gadi dhiifnu maal qabannu maal gadi dhiifnu jedhaa jiranii jechuudha. Irreecha bara kanaa Haacaaluu nu wajjin ture. Irreecha waggaa kanaa jechuudha. Irreecha waggaa kanaa Haacaaluu nu wajjin ture. Irreecha waggaa kanaa Haacaaluu nu wajjin sirbaa ture. Garuu barana dukan jiru. Kun hundi bu'aa hojii biltsiginnaati. Kana booda lubbuun Oromoo tokko akka hin baaneef mootummaan biltsiginnaa ka'uu qaba. Kanaaf immootu qeerroon qabsoo jabaatee itti fufsiisuu danda'uu qaba jechuudha. Qabsoon kun lafti itti gaggeeffamu tokkoffaan lafa irreechaati. Aadaan Oromoo gaafa guddatu sabboonummaan Oromoo gaafa dagaagu irreechi gaafa milkiin raawwatamu biltsiginnaan kufaa deema. Biltsiginnaan hin soba malee aadaa Oromoo balleessuu barbaada. Biltsiginnaan hin kijiba malee eenyummaa Oromoo balleessuu barbaada. Sabboonummaa Oromoo balleessuu barbaada. Irreecha kabajuun biltsiginnaa kuffisuudha. Kanaaf gamtaan hundi keenya irreecha keenya haa kabajannu. Irreecha milkii, irreecha tokkummaa, irreecha irreen Oromoo itti cimu, irreecha irreen Oromoo itti dagaagu, irreecha irreen Oromoo itti jabaatu, irreecha Gumaa Haacaaluu itti baafannu, irreecha Jawaar Muhammad faa Baqqalaa Garbaa faa mana hidhaati itti baafannu, irreecha biltsiginnaan itti baddu, irreecha Oromoon mootummaa mataa isaa itti ijaarratu akka nuuf ta'u abdii guutuu qabna. Irreechi gaafa 23 Finfinneetti hora Finfinneetti kabajama. Gaafa 24 hora Bishootutti kabajama jechuudha. Oromoon waggaa 150 ol hora Finfinneetti irreecha kabajatee hin beeku. Hin cabnee gabrummaa jala turre waggaa kana hora Finfinneetti irreecha deebi'ee kabajame. Irreecha hora Finfinnee kan bara kana kan barana isa marsaa lammaffaadha.
kan Bishooftu immoo yeroo gara yerootti kabajatamaa ture. Kanaaf irreechi kun milikiin akka xumuramu hawwii kooti daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo egaa tamsaasni keenyaa guyyaa irraa odeeffannoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadhee kanuma waggaa kana Jawaar hojii kabataa turre arra Jawaar mana hidhaa jira nu kophaa keenya kabajnaa Jawaariin hidhaa baafachuudhaaf qabsaa'uu danda'uu qabna daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya guyyaa irraa kanumaan raawwata tamsaasa birootiin deebinee hanga wal agarruutti kanumaan gargar baana.